Amma simmoo deebi'iti abdiisan yoo jaarsa kee lubbuusaa kan jiraatu jettee jaarsa keetiif kan yaaddu ta'e isa abdiisan ofirraa hambise. In ta'u akkas hin ta'u taanan atillee ibsaanillee ijoollee teetirraa akka dhabama taatu beekadhu. Yaa Zeenab meena obsi. Kamaandu miigoonoo ishii kamaandu miigoonoo. Dhugaan irraa barbaaduuf na waamte miti. Dhuga na amanannu na waamte mi. Fakkiif namooti binaa jira. Dhagisitti hima. Na obsi amman tana. ስለሷ ሳወራ ተይኝ በቃ አልፈልግም ተይኝ ስለሷ እንዳታወሪ ብሎ ንድድ ብሎ ይነሳል። ኢብሳ ራሱን በቃ ምን ልበልህ እኔ እንጃ እብድ አትለው ጤነኛ አትለው ስለሷ ሳነሳ በቃ ያብዳል። ምንድነው በመሃል ያለው እቺ መሰረት የምትባለው ምንድነው? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدي سلام تطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنون دكيسنو بدر نفجراتن نورس رفجرة قالوا رفع في بيكني يجون أسي زينباتو نت بالبلة كوتو نانجده وان سنوام تفي أنكوبا كي يوصل تاني أكو من نندو رجوتي تكون قد ديسيسي جورا سني راد أجو بربادة مه اسم وان نوام تف مه أماري فندم دوا نسمانو يجوني أفانو نسمان هابرتو في Inda geetti afaan Oromoo jechuun ni dubbatti jechuun dubbatuu dadhabde malee waan guutuu waan namni dubbatu hunda geetti saniif afaan Oromoo dubbadhe jechuuti mee dubbadhu. Abdi እኔ ኢብሳ ማለት ነው እቺ መሰረት የምትባለዋ ከኢብሳ ጋር ምንድነው ያላቸው በመሃል ምን ምስጥር ነው ያለው? እኔ እኮ የሚገባኝ አልቻለም። ምን አይነት ምስጥር እንደሆነ የሚገባኝ አልቻለም። ምንድነው ችግሩ? እሱ ስለሷ ሳወራ ተይኝ በቃ አልፈልግም ተይኝ ስለሷ እንዳታወሪ ብሎ ንድድ ብሎ ይነሳል። ኢብሳ ራሱን በቃ ምን ልበልህ እኔ እንጃ እብድ አትለው ጤነኛ አትለው ስለሷ ሳነሳ በቃ ያብዳል። ምንድነው በመሃል ያለው እቺ መሰረት የምትባለው ምንድናት? ምን አይነት ምስጥር ነው ያለው? ምን አይነት ነገር ነው ያለው? እኔ እኮ የሚገባኝ አልቻለ። ይሄ ብቻ ነው። እኔ አሁን ላንተ ጠይቃለሁ እውነቱ ያለውን ነገር ምታቅ ነገር ካለ እውነቱ እንድትነግረኝ ብቻ ነው የምፈልገው። እውነቱን ብቻ እንድትነግረኝ ነው። እኔ ወደ ኋላ እንዳትል የእውነትን ነገር ወደ ኋላ እንዳትል እሺ? እውነትን ያስተካክላል እንጂ አያባላም። ዱጋራሱ አንተ ኩስጋፋች ወርባዳ ኢብሳኒ ፈከኛ ፊ ዋንዳ ጌቱ ጅራቦ ፈከያ ፊ ኢብሳን ከናፊ كان جتين ينال دكوسته ما نجيسا جرام يجون درايو أنا فهمت سلا تناقركم سلا الصعب من دنيا يالله بيس لاركوت بيتا عبد إبسا شوف عبدي إبسا مجمرين يا موارد اللهم هون دمو اتشي سلا مسرت هبيو ساورا عبد خلاص تاين بكال فلقم من النظر بلو توقف هون دايهو تاني توقف يا زينب يجون وانتو كبيكي هندو كوسادا جراتي دروا مالك تدبّت كنا مي فكين يافي دروا أوبسته جتا لوكا مسيري لا كجاتي تقطي أكاد منا إسا تقطي عارون سيري ما يجون هاجي إني فاية هاجي إني كل مي مالك تدبّت ديت هل ناقر أنت بمحل من دنو يا لو مستر من دنو سيارة جبت السوا من دنو سيسرّت جبت من دنو سيارة جبت السوا لاي ما وقف اللي قال له من دنيا يالله مستر ما وقف فلقاني ضروري ما وقف فلقوني ها اوكي اني ما انني انا ندزي دي جيتونا يا زينب وانت تكو جيتو سي برباده عندك تفهم اورومو غوتو قالو سمالو ሁሉ መስማለ መመለስ ብቻ ነው የሚያቀተው ኦኬ ማልፊ ዱጋኬቲ ኦሶ ኢኒ ፈያ ቀባቴ ጀዴ ዮጋ ፈተስ ወንት ረኮ ቀብቶ ኮንጅሮቹ garummo kana an duga jirtu hanga be kurra sittima jechun ani enyim to ana gochun dando yo rabbin to kicho ana gobe male tamam amantana fakenya fisin adandi guf jecha wan injir woniti fakkesu ndendo malifi duga na bagana gafatte so namoto birata namonni dura fakkaf garamina kaddan isin basan barbadan tamam kanafi ani wanta dallen si wonna jiru tokko jiru duga san sittima yona rafudatte wada sigalcha taga sittima
an sittiin himaa fakkeef waan icciitu jiru sitti himaa garuu immoo lammata aartee jechuudha akka ibsaa waan jennu. Inni fakkeenya fi dhukkubsataa jira. Akkaataan waan inni dhukkubsataa jiruuf hin beekne. Jechuun fakkeef Abdulaziz tu dhahee akkas malee baruu haa odeessanii malee kana anilleen halkanii guyyaa hunoo erga hunoo isaanitti araara fudhadhee fixadhee jedheeti. Tamam. Yaani sammuun kiyya akka malee na jira deemaa jira jechuudha. Akkaataa sheekallee barbaachisu museefallee barbaachisu gara lachuttuu gochuuf kam agartu kana jechuudha. Kanaaf wanta ati deebitee isallee gaafa tokko hin jiru jechuudha. Ani isallee akka sammuun isaa hin dhiphanne ni gorsa. Gurfaa hirriba seenee jechuudha. Kanaaf duraan dursa duraan waan dubbanna amma fakkaate ji'a lamaaf deemna. Ji'a lama caallee yoo fakkaate ji'a lamaaf deemna jechuudha. Ibsaan akkuma dhukkubsatetti agarre. Sandura waan tokko hin agarre. Fakkeenyaaf maaltu uumame jidduu kanatti na gaafachuu keetiif. Abdii inni ላሰማሃለሁ ስልክ ራሱ ድምጽ የምን ድምጽ ላከችው ራሱ አሰማሃለሁ አሁን ማናት እቺ ምን አይነት ነው የምታወራው መሰረት ናት እቺ መሰረት ተቢዋ ናት እቺ ምንድነው የምትለው ያው ኡመተክያ ወይ እኔስ ማብ ዘይነባኑ ነው አራንተና ሲታጀማ የተቲ ነዋምቴ ቱርቴ anillee ngichun guyyallee jumaadha haja dura namatu nabira dhufe ennan ka'ee namni nabira adeeme ennan ka'ee si bira dhufuu danda'a jechuudha maali jedhee maaltu uumama jedheeti kanaaf silaan dubbadha amantana dura waa isiniin jechuu barbaade akka isin naaf hubattan jechuudha maali micayyoon tuni akkuma beekamu iccitiin kana qofaa miti hedduu namoota hedduu irratti faca'ee jira jechuudha amantana keessattuu ergaanaa fi ibsaadha dachaasi araaramne jenne gochee hedduutu daragamaa jira jechuudha. Amma garuume sagalee kana waliin dhageeffanne gara jirutti deemna. Uumamee dhageeffadha. Ani fi ibsaan waliin jirra waa hundaa xumurree jirra kanaafuu jalaa afiisi jedha jalaa ibsaa jalaafuu hin dandeessu moo lubbuun akka jiraatu feetu atis akka lubbuudhaan jiraattu feetu. Kanaafuu jalaa afii siin jedha irra deddeebi'ee sitti mee jalaa afi ijoollee isaatirra yaa jiraatu yookaan jettu ta'e jalaa afi ammarraa jalqabdee maqaa ibsaa hin dhayine okay yookaan yaa jiraatu jettu taate jalaa afi yookaan ijoollee isaatirra dhabamu jettu taate itti fufi adeemsa kee filannoon kan keetti siin jedha ani ibsaan immoo eessumattuu arras borus waliin jirraa yaadanis siin jedha akkasii. Kuno video lammata illee video lama keettee fi dhageeffadha. Yoo jette ibsaa jalaa afi tamam ibsaa jalaa afi ibsaa si soba malee ani fi ibsaa yaadan waliin jirra beektaa siif haa galu ani fi ibsaan arras borus waliin jirra kanaafuu ijoollee tiyyarra naaf haa jiraatu yoo jette jalaa afi yoommoo yaa dhabamu lubbuusaa yaa dhabamu kan jettu taate adeemsa kee itti fufii siin jedha isa si'isitti si guyyuu sin dhabamsiisa yookaan diddu ta'e. Wanta isa jala deemtuuf tokko irra hin jiru. Ammas immoo deebi'iiti abdii san yoo jaarsi kee lubbuusaa kan jiraatu jettee jaarsa keetiif kan yaaddu ta'e isa abdii san ofirraa hambise. In ta'u akkas hin ta'u taanan atillee ibsaanillee ijoollee teetirraa akka dhabama taatu beekadhu. Kanaafuu ibsaa jalaa afiisiin jedha. Sagaleen siif erguun barbaanne ni beektaa? olola وكسوبة أسيف أنت أوفا جرت يا زينب لحدا أوبسي أوبسي وان كان أوبسي مال أوبسي يا جراتو جود لسات يا جراتو يو كان جتو تي جلاف إني سكجي بمالي سيسوبة مالي أني فيني يا دولين جرا أسين جلسي فاقلو سمها هون أمك أنا فلو بود أنا هون أمك أيه يا زينب ستي ما فتوس Ra'afi siin jedha dhageessa yoo dhageessee jechuu kooti yoommoo lubbuu keetis lubbuu isaatirraas baate akka feete ta'e sitti meessin jedha roonni nani siifu tokko hin jiru kanaafuu koo kan jalaafuu dandeessu ta'e jalaaf yookiin immoo akkanumaan yaa Zainab ibsaa dhiisiti yaa Zainab kanaaf yoommaa kanas dhabamsiisuu hin danda'a yaa Zainab obsi isin kana jettee wantoonni jedhamu tokko hin jiru obsi lubbuu isaatu hin agartuu siin jedha Saatu dabarsuun danda'a dhabamsiisuu danda'a kanaafuu ibsaa jalaa fi
يا زينب كنو يا زينب نلاقيتها كوني وانتي وان في دم توكل جلو يا زينب كنو يا زينب مين أوصي دوغانا رابر بادو في نوم تمتي دوغا نعمنا نوم تمي فكيف نموت بناي جرا لكن ستي ما نوم سي أمانتنا uno hordoftoota keenya akkanatti gara biraatti irraan dadhabamtee naan foormii biraa jijjiirattee dhufte jechuudha. Kanaaf wanti isin jijjiirattee dhufte kan waliin dhageenyu gara jechuudha. Maaliif tokkoffaa ibsaa naaf ibsaan wanti gargar baanu tokko hin jiru si soba malee waliin jiraannaa jetteen tokkoffaa jechuudha. Ati immoo yoo ibsaaf ka yaaddu taate ibsaa jalaa dhaabbadhu. Yoo ibsaan ka ijoollee irra sagalee dhageeffatanii jira. Kan biraa immoo waan nama kobalchiisu sammuu isaan tuqe jechuudha. Sammuu isin tuqe jechuudha. Dhugaa rabbii jechuun warroonni waan kana shira kana qaxxan abadan ani abdiin jechuudha. Har'as borus abadan dhugaa sanirraa hin deebi'u nafseetan jalaan gadi hin baatu asiin ol na baaftan malee jechuudha. Kanaaf jechuudha isinitti hima. Abadan shirri kuni karaa kanaa yoo dhufne manni isii diigamuu danda'a jechuu keessan. Inni illee faca'uu danda'a jechuu keessanii miti abadan. Kana ofitti geenyaadhaa dhugaa. Kanaaf Zainab ana obsi xiqqoo warroonni masaratii miti kanaan ka barbaadu ammantan jechuudha. Warroota duddubbee masaratti jiru warroota halkaniif guyyaa akka waan xiinxallaa siyaasaa duubaa mootummaa ta'ee duubaa akkaataa akkana godhi jedhuun san barbaada jechuudha. Ati masarata jechuudha. Xiqqoo ilmoo dhalaatiif dhalaadha jedhee si dhiise malee jechuudha. Lammata immoo xiqqoo mee garamitti akka wal oofan jedhee si cal'ise malee wallahi rabbi si kakadhi si dhabamsiisa namni. Anumtuu jechuudha ati ibsaa fi Zainabaa fi ana dhabamsiisuuf yaadda miti. Mee namoonni fakkeenyaaf hadiraasi duubaa dha'u suni akkasiif ta'u laalta. Mallaqni ni dhumata. Garuu immoo gochaa fi seenaan ni dhumattu. Kanaaf eenyu ta'e abdii dhabamsiisu abdii irraa dhaabbadhu kan hin dandeettu. Kana hin beekaasi wanti isin kadhattani baqaqaa jirtan jechuudha. Gochaan agarsiisu illee beektan jechuudha. An dhaafuu hin beeku kan. Zainabaa dhageessitti himaa. Dhageessitti himaa. Wanti amman taanaaf kaameraa kaayefee haa isaan gammadaniif miti. Wanti ati boottu tokko hin jiran. Ajoo saniif kan jettaa ta'e akkaataa itti fixa dhuguutu natu beeka. Isaa wajjin akkaataa isaan dhaaban jechuudha. Kanaaf wanti isin jechuu barbaade iccitiin ibsaan fakkeenyaaf isii wajjin qabu akka beekutti jechuudha. Hiriyaan namni walitti hima jechuudha. Wanti tokko hin jiran jechuudha. Kan naaman wanti tokko jiru. Maali beektaa wanti isin kana gooteef asiin dura dhugaadhaa jaalattee jirte jechuudha. Dhibbaan dhibbatti jaalattee jirte. Maaliif gaafa iddoo dalagaa ollaa waliin dalagan hin beekta. Tamaan ibsaa jaalattee jirte jechuudha. Hatta keessa dabartee waa hedduu ergitee jechuudha ibsa karattu. Ibsaan immoo atam isin beektu ofirraa deebisee jechuudha. Maaliif abbaa maatiiti. Akka nama tokkotti fuudhuu hin dadhabne jechuudha. Ima fuudha. Si dhoysee jechuudha. Garuu immoo namni kaayyoo of duratti qabu waa hedduu sodaata jechuudha. Har'aan tana ibsaan si warra jedheef miti. Akka jaartitti jaartumatti si qabacha. Si jaarati ijoollee inni of duree ofiitii fi gocha miicayyoon tun dalagaa jirtu ilaaleeti malee wanti inni sodaa keetiif irraa dhabee si dhoysu tokko hin jiru jechuudha. Kan ofitti keenyaa dhugaa sitti misillee. Yoo kanaa miti ani kan hin fudhu jettaate warroota oduu abbaa kanan sanitti dhaquu hin dandeettani. Fakkat dhugaa sitti hima. Dhiifama dubartitti sagalee ol fuuta hin jedhinaati. Isaa dhukkubsatu ammaan booda ittiin dubbatiin. Isiin wanti kana dalagdeef jechuudha. Wanti sagalee kana sitti keetteef duraan keettee hin beektu. Haa ati ijoollee tantee fi isa wajjin addaan gargar facaataniif. Maaliif rifaatuun anaa fi rifaatuun kan waan kana fide
أنا في دجاسي في إبسا ولد ديبولا فقط أنا يوغا ستيمو عبد العزيز فكيسين ونجد أمتي أكا دوبرتي إيرتي تاي هنافن أتم هنافس كيسا مولتا إسا دكوساتو يرو دورانو دكوساتا وانت رد ممكن سغالي كان واسط ارغو دندت يرو أما مغالان ببت جرتي دوران دبتيني ليش سرك عمتاش ليش سرك كيت عمتاش سركين يعني سرك ما سطات كيت كيت نموني كنف كيت هاغنيش كيت أنا يرو أكاد أفاني لالي سكانا ودانو غراتي باتن جرتي چلسي دبي هندا دبتي دبي نمت إنو إسوفيان مجمريا سركين لات أني سركي كيت هاغنيش كيت نا هاغنيشوش نكو فالجيتا يا زينب كيت نو يمطاو سي ሁሉ كيت ነው የመጣው የኔ ስልክ ላይ ጭራሽ ድምጽ መላኬት ምን ለማድረግ ነው يا زينب كون سربا انا كقودتي كون دبي فيتو كوني بولتي سيدي غفي ولا ما قالت تجو وندنا ابسا جچو ابسا اني الى لا تعالي رتا خلاص بريد يا زينب اوكي اني امام بود جچودا وانتي عندما غمنا جرتو كنجو وادا سيفان سينا وانتي فدي هاغلو وانتي كوني سغالين كوني وانتي كامف والمغالات تجودا بولتي كان كيتي في إفسا والمغالات ديغو في إيجي جيرومو ستيما نا أوبسي